Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kaarraa kun ammaan ta'an jalqaba. Har'a Kamiisa gurraan dhalaan ammoo 9 bara 2017 qophii VOA Afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatirraa isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Ani sora haala keessan keessummeessa. Ihaadegiif paartileen mormituu Itoophiyaa mariif gattaa'uuf karoorsan mataa oduuti attamultan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Kaambiin baqaa kaakummaa ka keenyaa jirtu mootummaan keenyaa cufuuf hajaji ta'anii mani murtii biyyi suni waan irratti didee fi ammaaf hin cufamtu. Mootummaan ammoo oliyyachuuf deema. Mani murtii gadaanaa Ameerikaa hajaji pirezidaantiin Ameerikaa nama biyyi musliimaa 7 ammaa fi Ameerikaa dhowwuuf baasirratti irratti dideetiin mani murtii oliyyannaa Ameerikaa murtii kennuufi amma eeguutti jiran. Dubbiin tuni gam seeraatiin akkamitti ilaalamte waan garam deemuu jirtu fakkaatti. Akkuma jenne paartilee mormituu Itoophiyaa 11 yaada paartiin biyyi bulchitu waliin hojjechuuf baafti irratti yaadi isaanii dhiyeeffachuuf dhiyoottuu kortaa'an. Tuttunumaan har'isanii qopheessin keessaa haq tokko oduutta saana tujube. Mariin paartii biyya bulchu Ihaadegiif mormitoota Itoophiyaa keessaa gidduutti geggeeffamuuf karoorfame guraandhala 8 bara 2009tti waamamuusaa hirmaattonni beeksisaniiru. Gama biraan Ihaadeg waliin mari'achuuf paartileen affeeraman ejjennoo tokko qabatanii ka dhiyaatan ta'uu har'a ibsa kana kan kennan paartileen polotikaa 11 abdii qabaachuu ibsan. Adeemsi marii sanaa kan murtaa'u seera naamusaa kan ilaaleen marii geggeessamuun ta'uu dubbii himaan Ihaadeg raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireeuf jaallanne. Paartii Itoophiyaa bulchaa jiru Addawaawii fi paartii mormituu 21 gidduutti marii gaggeeffamuuf jiruuf qophiin ta'aa akka jiruu fi yaadi adda addaa dhiyaataa akka jiru ta'uun beekameera. Marii gaggeeffamuu jiru kanaaf seera naamusaa barbaachisu kan ilaaleen paartileen hirmaatan yaada isaanii barreeffamaan akka dhiyeessaniif gaafatameera kanas gochaa jiran. Walgahiin kun attamitti haa gaggeeffamu? Dooyyaa sana eenyu haa gaggeessu? Taajjabdoonni maal ta'uu qabu? Ibsi sabaa himaaf kennamu attamaa ta'u kanneen jedhan qabxiilee arfan kana kan ilaaleen paartileen barreeffamaan yaada isaanii dhiyeessaa jiran. Waajjira Mayaad keessatti kan walitti qabaman paartileen mormituu 6 xalayaa yaada isaanii qabate galchuu isaanii torban kana beeksisanii jiru. Waajjira Qinijjit keessatti kan walga'an paartileen mormituu 11 immoo xalayaa wal fakkaataa mana marii bakka bu'ootaaf galchuu isaanii kan beeksisan har'a ture. Ibsatuu ta'uudhuuf har'a kennaniin mormitoonni marii kanarratti dhiyaatan ejjennaa wal fakkaataa fudhatanii dhiyaatu abdii jedhu ka qaban ta'uu dubbatu. Wal ta'uu keenya kanneen hin barbaanne kan itti qaaneessinu akka nuu ta'uuf bu'aa waliigalaa kan uummata keenyaa irratti wal ta'uu qabna waamicha jedhu dhiyeessan. Paartileen 21 garee 2 yookaan 3 socho'aa akka jiran 21 irraa gara 2-3tti gadi bu'uun jalqabbii gaarii ta'uun ibsamee jira. Caalaatti walitti dhiyaachuuf yaaliin kan itti fufu ta'uunis dubbatameera. Paartii biyya bulchu waliin kanneen dubbachuuf jiran kun walii isaanii gidduu adda addummaa qaban ituu hin dhiphisin marii kanaaf qophaa'aa jiru. Ihaadig marii kanaaf fedhii akka qabu kanaafis qophiitti ka jiru ta'uu beeksiseera. Paartiilee mormitootaa qofa otoo hin taane waldaa siiviikii hayyoota akkasumas karaa seeraan nagaan kanneen yaada isaanii gaggeessan mara waliin dubbachuuf qophiidhaa jedheera. Yaada qabus xalayaan galfachuuf Ihaadig qophiitti akka jiru dubbateera. Ihaadigiif paartileen mormituu 21 roobii fuullee keenyaa mariif wal arguuf jiru. Pireezidantota Somaaliyaa seenaa jeequmsaa qabdu kana dura kamiinuu caalaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed deeggarsa guddaa fedhii gaariif abdiidhaan aangootti dhufan. Roobii kaleessaa galgala uummanni kumaan lakkaa'amu erga maqaa masoo farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed pireezidantii Somaaliyaa itti aanu ta'uun paarlaamaan filatee booda daandii Moqdishoo irratti ba'uudhaan
gammachuu qaban ibsaa oolan. Ayyaaneffannaan wal fakkaatu magaalaalee Somaaliyaaf magaalaalee Keeniyaa Garriisaaf Islii kan irra hedduun lammiiwwan Somaaliyaa keessa jiraatan keessatti geggeessameera. Ayyaaneffannaan kun martinuu deeggarsa Faarmaajoon uummata biratti qaban calaqqisa. Kan umriin waggaa 55 Faarmaajoon lammummaa Yuunaayitid Isteetsiif Somaaliyaa akka qaban ennaa ta'u kana dura bara 2010 fi bara 2011 baatilee 8f muummicha ministeeraa biyyattii ta'uun hojjetaniiru. Mooraan baqattootaa guddichi addunyaa banaatti akka turu ka mootummaa Keeniyaaf mooraan sun cufamuun loogiidha jedhan lammiin biyyattii abbaan murtii mana murtii olaanaa Keeniyaa Joon Matiivoo beeksisaniiru. Matiivoon akka jedhanitti mootummaan addaan baasee baqattoota Somaaliyaa irratti fuulleffachuun dararaa jamaa irratti raawwatu ka seeraan alaaf loogiiti. Kanaaf faallaa heeraa biyyaati jedhan. Kanaaf jecha ka cufame ministeerri dhimmootii baqattootaa bakkatti deebi'u akka qabullee labsanii jiran. Caamsaa bara 2016 keessa ture mootummaan mooraa Dadaab kan baqattoota Somaaliyaa 253,800 baatii sadaasaa keessa akka cufu kalabse. Ajaji sunis hanga baatilee itti dabalaa ja'aaf akka turu taasifame. Sababaa ijoon naga eegumsa ta'uusaaf mooraan sun bakka gargaarsaa ta'uun hafee bakka shororkeessonni akka Alshabaab keessa dahatan ta'uusaa mootummaan gabaasee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp abbaa murtii mana murtii muummicha gochuun kan moggaasan Niil Gorsaach pireezidaantichi ogeessota seeraa irratti kan dhiyeessan qeeqi hamaan hamilee kan nama buusuuf abdii kutachiisuu jedhan. Gorsaach kana ka dubbatan kaleessa Dimookiraaticha Senatar Blumenthal waliin dhuunfaan wal arganii innaa dubbatanitti ture. Jecha Gorsaach kana ifa kataasisan Senatar Blumenthal yoo ta'an waajjirri abbaa murtii pireezidaantii Tiraampiin moggaafamanis kana dubbachuu isaanii mirkaneessee jira. Pireezidaanti Tiraamp ergaa Tiwiitarii har'a dabarsaniin senatar amantaa qabaachuu gaaffii keessa galchanii jiru. Pireezidaanti Tiraamp biyyoota torbarra hedduu musliimota ta'an irraa Ameerikaa baqattoonni akka hin seenne ka dabarsan ajaja yeroo fi hojiirra akka hin oolle akka tursamu ka taasisan abbaa murtii James Roobertiin ka Tiraamp maqaaf abbaa murtiiti ittiin jedhan jechuun ilaalchisee ture. Gorsaashiin gaafatamanii deebii ka kennan. Haleellaan samiirraan karaashaa akka tasaa loltoota Turkii 3 Siiriyaa gama kaabaa keessatti galaafate. Ibsi waraana biyyattii biraa kenname akka jedhutti ennaa balaan sun dhaqqabe waraanni Raashaa duula ISIS irratti fuulleffate geggeessaa ture. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin gita isaanii Turkii Recep Tayyip Erdo'aaniif bilbiluun gaddatti dhaga'ame mul'isuu isaanii ibsichi tuqeera. Kremlin akka jedhetti gareen lamaan walta'iinsa waraanaa Siiriyaa keessaa kan itti fufan ta'uu beeksise. Ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afgaanistaan keessaa Jeneraal Joon Niikoolsan kan Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman humnootiin Afgaanistaan waraana waggootii 15 keessatti danqaman jechuudhaan tajaajila koree waraanaaf ibsanii jiran. Danqaa sana cabsuufis loltoota kumaan lakkaa'aman itti dabala kanneen loltoota Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessa jiraniif 8,400 ta'an deeggarsa ka barbaadan ta'ullee beeksan. Niikoolsan senataroota Ameerikaa biraa waa'ee karoora waraanaa yeroo dheeraa Afgaanistaan keessa bulchiinsi Tiraamp attamiin qabuuf jira isa jedhu ilaalchisee gaaffiit isaan eeggata. Niikoolsan akka jedhanitti danqaa kana cabsuuf dandeettiin waraanaa dhimma ijoodha jechuudhaan loltoonni Yuunaayitid Isteetsi leenjisa gorsaaf gurmuu gamasiitiif kennuutu irraa eegama jedhan. Senatarri Ameerikaa Jeef Seshans abbaa alangaa muummicha Yuunaayitid Isteetsi ittaanan ta'uudhaan sirna Waayit Haawus keessatti har'a qophaa'e irratti hirbuu seenan. Senatiin Yuunaayitid Isteetsi roobii kaleessaa ture falmii cimaa booda Seshaniif sagalee kennuun kan raggaasisan. Seshans waahiloota isaanii hojiif haasaa dhageessisaniin kun kabajaa addaati. Kanaaf amantaa sinarratti gattan nan eega jedheen abdadhaa kadhannaa kootis jedhan. Hamman danda'e hojiirra oolchuuf nan hojjedha jedhaniiru. Riippaabilikaantichi Seshans senatara kutaa Alabaamaa kan yeroo dheeraa turan. Dhaabi tajaajila dandeettii addaa Hooliwud beekamaan tokko badhaasa Ooskaar jedhamu ennaa kennu sirna bashannanaa qopheessu hambisuudhaan waldoolii mirga walabummaa lammiiwwan Ameerikaaf koree baraarsaa addunyaa walgahii fayyadu qopheessuuf karoorfate. Dhaabi tajaajila dandeettii addaa mirga uummataa siiviliif kanneen dhaabbataniif gareelee baqattootaa gargaaraniif doolaara 250,000 ka kennu ta'uusaa kaleessa beeksisee jira. Badhaasi Ooskaar kennamuusaa guyyaa lama dura guraandhala 24 Los Angeles keessatti hiriirri guddaan geggeeffamuuf jira.
hiriirri sagalee tokkoome maqaa jedhuun waamame kun walabummaa aartii ka deeggaruuf Ameerikaa keessatti babal'ataa ka dhufe yaada farra koolugaltummaa namni martinuu hirmaachuun kan irratti jiraachuu ta'uu beeksiseera. Oduu namaaf qabnu kanuma. Hammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaantu dabarraa kaambiin baqaa kaakummaa mootummaan keenyaa cufuuf ajajitaani mana murtii biyyisuun waan irratti didee fi ammaaf hin cufamtu. Mootummaan ammoo oliyyachuuf deemuutti jira. Human Rights san irratti maan jedha? Warri achi keessa jiraatoo mootummaan keenyaa maan jedha? Oduu tana ganam kana Naayiroobii arganna. Kaambiin baqaa addunyaa keessa namkum dhibba hedduu qabaachuun beekamtu dhadhaabe akka jecha abbaa mana murtii olaanaa keenyaa Joon Matiivootti hin cufamtu. Kaambii tana cufuun akka jechisaatti waan jibbi fidaatii ulfinna nama xiqqeessaallee. Akkana jedhe murtiin mootummaan keessattuu Somaalee addaan baaseetiin seer malee itti dubbachuun kunin waan seeraan qajeelaallee miti jibba agarsiisa waan badaa hedduuf keessa qabaa jedhe. Mootummaan keenyaa ganna dabre keessa kaambii baqaa tana taanamii Somaalee 200,000 fi 58,000 keessi jiraatu hin cufaa jedhe labsate. Murtii sun eegee jijahaan tursan. Gurbaan ganna 24 Muhammad Abdullaa Jumaalee warra cufiitiin kaambii tana rakkofti keessa tokko. Akkana jedhe Jumaaleen dhugumaanuyyuu oduun tunin oduu akka malee nam gammachiiftu ta'an arge keessa waan ta'an dhaga keessa tokko. Maan jennaani nami akka kiyya ka kaambii tana keessa dhalatee guddate ka Somaalee maalummaa isiitiif eessan hedduu Somaalee hin beenne oduun tunin waan akka malee nu gammachiisaa jedha. Mootummaan keenyaa ammaan tana ajaja mana murtii kan hin jaalanne akka jecha oduu himaa ministeera biyyi keessaa keenyaa Mwenda Nikoojetti mootummaan dubbitan ol iyyata. Maal jennaani kaambiin tunin cufamuu maltee wanti nu jennee fi waan mirkanaatti jira. Akkana jedha yaaddoon guddoon qara soda nageenyaati. Kaambiin tunin amalaaf adaba namooma keessa baatee laf warri biyyi nagaa dhowwu keessatti horu ta'uu jirti. Alshabaab fi miilootiisii as dhufanii keenya nagaa dhowwan ammallee amalumsuun qaban. Somaaleen ammaan tan iya naga taate pirezidaantii haaraallee yaa filattee jedha. Ittaantuun itti gaafatamtuun daayirektara dhaaba mirga nama Amnesty International Micheel Kagaari keenyaan nami hedduun itti baqatee rakkachuu jiraachuun sun mirkana taatullee. And this is an opportunity really for Kenya to demonstrate leadership to ensure durable solutions. Bulchiinsi kunin bulchiinsi dansaa agarsiise biyyoota addunyaa akka isaan baqattoota kum hedduu kan qarqaaran amansiifachaa bulchiinsi dansaa agarsiifachuu malee addunyaallee fakkeenya tahuu malee jette. Qophiittaantu dabarra. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraa Doonaald Tiraamp akka musliimii biyyi torba guyyaa 90 keessatti Ameerikaan dhufna hajaje. Hajaji kana mana murtii gadaanaa godin Siyaatil jirutti Tiraamp irratti dide. Bulchiinsi Tiraamp oliyyateetiin hajaja mana murtii eegachuutti jiran. Achi ta'uu baannaan mana murtii waliigalaatti iyyatanii jechuudha. Dubbiin hajaji fiddituun gam seeraatiin akkamitti ilaalan. Dubbiin tun akkuma xiqqa tokkotti dhumachuu hin dandeettuu jedha abukaatoon immigireeshinii obbo Israa'el Goobanaa yoo kalee dubbate jaalanneen dubbifte. Waan hardhaaf bulfanne kunoo. Maaliifi wanti kun waa'ee heeraati. Waa'ee immigireeshinii irratti namoota biyya kana seenan amantiidhaan addaan baasuun diskirimineet gochuun seera koongiresiin baasee wajjin hin deemu. Heera biyya kanaatii wajjin hin deemu sababii jedhu ijoo guguddaa baay'ee sababii keessa jiruu fi manneetiin murtii warri amma Kaalifoorniyaa San Firaansiskoo jiran yoo har'a boris murteessanii karaadhuma fedhaniin yoo murteessanii dubbii ta'aa jechuu mitinne. Pireezidaant Tiraamp kan jedhani mana murtii muummicha Supiriim Koortii amma ga'uttu deemeen falmaa jedhu. Mirga qabuuf oliyyannoo fudhatanii deemuu danda'u. Garuu kan amma hubachuun nurra jiraatu fakkeenyaaf amma manni murtiin Kaalifoorniyaa jiru lakki pireezidaantii Tiraamp ajaja kana baasuu hin danda'u jedhanii yoo hin murteessu ta'e pireezidaantii Tiraamp immoo oliyyannoo fudhatee gara Supiriim Koortii yookiin mana murtii isa olaanaa yoo deeme
warri mana murtii olaanaa keessa abbootii murtii ta'anii hojjetan 8 ijoo dubbii kanarratti abbootii murtii 4 gara sana yoo garanii abbootii murtii 4 immoo gara kana yoo goranii murtiirra ga'uu yoo dadhabanii murtiin inni mana murtii gajjallaatti kenname hojiirra oolaa seera biyya kanaa ta'a jechaadha. Abbootii murtiin 9 turan tokko jaadu'aniif namni biraan iddoo jaambuuneef jechuu keessan. Sirriidha bara pirezidaantii Obaamaan pirezidaantii ture abbaan murtii tokko keessaa du'e Supreme Court jaaji kan ture isa bakka buusuudhaaf pirezidaantii Obaamaan nama filatee ture sababii siyaasaatiin kan ka'e bakka isaa sana nama buusuu hin dandeenye amma immoo erga pirezidaantii Trump aangoorra dhufee nama tokko filatee innillee ammayyuu hin mirkaneeffamneefi jechaadha amma nama 8 hojjechuutti jiru jarri kun. Sadarkaan mana murtii akka United Statesitti meeqadha maal jedhamume? Manneetiin murtii adda addaatu jira kan federaalaa qofaatti jira caasaa mataa isaatii qaba jalqaba akkuma district courtii akkuma sama siyaasatti ilaalleedha achirra darbee immoo appellate court warri jedhaman jiru circuit court jedhamu biyya kana sadarkaa inni sadaffaatiif inni dhumaa immoo supreme courtiidha. Inni giddu galeessi oliyyannaa dhaggeeffataa jechuu? Oliyyannoodha kan isaan dhaggeeffatan ragaa hin xiinxalanii kan ragaa xiinxalu mana murtii sagajjallaa jirudha. Jarri kuni oliyyannoodhuma dhaggeeffatu murtii isaanii ragaa isaanii kana de facto jedhama akkasitti review godhu. Circuit court adda addaatu jira biyya kana keessa naannoodhaan jiru jechuudha 8ffaan jira 9ffaan jira 5ffaan jira 2ffaan jira jarreen kun bakka adda addaatti wanti isaan murteessanii yoo abbaa itti murtaa'e sanaaf hin fudhatamne ta'ee mana murtii olaanaa geeffamaa jechaadha. Akkasuma sadarkaa isteetiinis amma fakkeenyaaf Minnesota keessa district courtii jira, appellate courtii jira, mana murtii supreme courtiitu jira. Isteetiinis kan mataa isaanii qabu dhimma isteetii sana kan ilaalu jechaadha. Dhimmi kun dhimma immigireeshinii sababii ta'ee fi dhimma federaalaa sababii ta'eefitu sadarkaa federaalaa irra deemuutti jirra jechuudha. Federaala jechuun kan mootummaa guutuu jechuudha. Falmii abbootiin murtii gidduutti gaaffiif deebii gaggeeffame dhaggeeffataniittu yoo ta'e maal fakkaata yaadisa? Karaa lamaanuutiin iyyuu yeroo karaa seeraatiin qabdee ilaaltu baay'ee waan namatti toludha. Ani akkasumattiin iyyuu falmii mana murtii keessatti adeemsifamu uummataaf akkas banaa godhanii akka namni hundumtuu dhaggeeffatu gochuu isaanii baay'een ajaa'ibsiifadhe falmii baay'ee gaarii. Falmii warraa kan Waashingtaniif Minisootaa yoo ilaalte pirezidaanti Trump namoota amantiidhaan addaan baasee abaluu as galuu qaba abaluu achi galuu qaba inni kun as hin galu sababii islaama ta'eefi jedhee seera baasuu hin danda'u maaliifi seera immigireeshinii irratti waa'ee amantiitiin kan ka'e waa'ee lammummaatiin kan ka'e addaan qoodamuu hin qabu namni biyya kana seenu kan jedhu erga seera Kongireesiin baaseeti warri seera tuman erga baasaniiti pirezidaantii aangoo isaarra darbee waan kana gochuu hin danda'u. Lammata immoo waa'ee amantiiti establishment clause jedhama. Warri seera tumtuunis haa ta'u seera raawwachiiftuuni namoota amantiidhaan addaan baasuun nurra hin jiraatu kan jedhudha. Innis falmii baay'ee kaasise. Karaa mootummaatiin immoo karaa pirezidaantiin Tiraampiin immoo kan muggutaa ture. Ajajni pirezidaantii Tiraamp baase kuni aangoo isaa keessa waan jirudha. Aangoo isaa ala hin baane. Pirezidaantiin biyya kanaa waa'ee immigireeshinii ilaalchisee qajeelfama tokko kennuu danda'a. Waa'ee national security, waa'ee nageenya guutuu biyyaa ilaalchisee ajaja tokko dabarsuu danda'a kan jedhu muggutani. Warri sun gaafatti deebisanii eeyyee pirezidaantiin waa'ee nageenya guutuu biyyaa ilaalchisee ajaja dabarsuu danda'a. Erga 9/11 asitti warri shororkeessitootni New Yorkii fi Waashingtaniin erga isaan rukutanii asitti seera bahe tokkotu jira pirezidaantiidhaaf kan kenname yoo emergency haala jejjersiisaa ta'ee drooniidhaan waa rukutuu loltootaaf komaandoo faa fuudhee bakka adda addaatti erguu danda'a kan jedhu isa kana faa gochuu hin danda'a sirriidha garuu waa'ee immigireeshinii ilaalchisee amantiidhaanii nama addaan baasee abaluu ati galee ati hin galinii jechuu hin danda'u kuni aangoo isaa gararraadha kuni jibbarratti hundeeffameeti. Warri seera tuman immoo kana hin jenne aangoo isaa gararraa deemee jedhanidha. Akkuma dhageesse abbootiin murtii 3 Kaalifoorniyaa irraa jara kana wal falmisiisaa turanii gaaffiidhuma babbareedaa gaggaafachaanii turanii garamirra murteessuu inni jedhu
akkuma abbaan itti ilaallatedha. Tiraamp seera sana baasanii abbaan murtii immoo hin ta'u wedheega yaada isaanii irra qoqqobbii kaa'ee as lammiiwwan biyya alaa warri dhorkaman Yuunaayitid Isteetsiin seenaa jiru. Kan sitti tolu kana dhagaalama. Sanbata guddaa darbee manni murtii Siyaatilii pirezidaant Tiraamp seera kana baasuu hin danda'u jedhee murteessee yeroodhuma sana daqiiqaa 10 keessatti warri ICE jedhamanii Immigration Custom Enforcement Agency sistamiin ICE fi sistamiin airlines kompiitaraan wal argee jira. Warri ICE kuni ajaja dabarsanii weebsaayitii isaaniirra kaa'anii airlaayinii hundumaatti ajaja pirezidaantiin dabarsan suni akka hojiirra hin oolle mana murtiitiin sababii dhokkamee jiruu fi namoota dhowwaman sana amma fudhachuu hin dandeessu jedhanii ajaja dabarsanii. Akkasittiin dhufuutti kaan duraanii warrumti giriin kaardii qabaman illee dhowwatamaniiru. Suu eeyyama jireenya Ameerikaa qabanii akka deebi'anii seenne kan ta'anii jechuudha. Kan ta'an jiru. Isa booddee mootummaan kun lalaaffisaa dhufe lakkii warra giriin kaardii jechuu koo miti, warra refuujii jechuu kooti, warra immigiraantii jechuu kooti jedhe. Isuma iyyuu taanaanii gara nama 100,000 kan viizaan isaanii jala revoked ta'e sababa pirezidaant Tiraamp ajaja baaseen jechuudha. Akkasuma immoo eerpoortii keessatti namootii qabamanii hin deebitu jedhamanii hidhaman jiru. Jarreen kun hundumtuu akka isaan galan ta'ee jechuudha. Amma ajajni gara biraan mana murtiiti lakki pirezidaant Tiraamp sirriidha kana baasuu hin danda'a kan jedhu amma dhufutti ajajni inni Siyaatilirraa torban darbe kenname suni guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti hojiirra oolutti jiru jechuudha. Kanaafitu sitti tolaga manni murtii yeroo mirgi namaa miidhameera pirezidaantiin kana gochuu hin danda'u abalu humna isaa gararraa hojjete yeroo inni jedhee murteessu kabajni seeraa sababii biyya kana jiruu fi eejensiin hundumtuu yeroodhuma sana hojiirra oolchaa jecha warri immigireeshinii caasaadhaanii pirezidaantii jala jiru. Garuu manni murtii Siyaatil yeroo inni murtii kana kennu yeroodhuma sana fuudhaniitu ajaja Tiraamp otoo hin ta'in ajaja mana murtii sana hojiirra oolchuutti kaa'anii jechuudha. Ammas galuutti jiru amma ajajni gara biraan bahutti. Egaa akka carraa ta'ee inni pirezidaant Tiraamp jedhan yoo moo'e yoo hojiirra oole dhaabamuu isaa kana gidduutti namoonni biyya kana seenan deebisanii baafamu jechuudha. No. Warri galan hin bahu jechuu miti. Already airportii keessa darbanii mana isaaniitti galaniiru taanaan seera immigireeshinii hin cabsine jarri kuni akkaataa seeraatiin dhufanii yoo ba'uun isaanirra jiraate yoo yakka jedhame mana murtiitti dhiyaatu malee isaa akkasumaan namni dhaqee mana isaaniitti fuudhee isaaniin baasuuf hin jiru jechuudha. Amma mana murtiin murteessutti. Airportii keessa yoo jiru yoo ta'e warra IC kanaaf warra namni yeroo biyya adda addaatii dhufu immigireeshinii keessa darba miti jara sanaaf aangoo kenneera koongiresiin diskreeshinii kenneera waan kana naashinaal sekiriitiidhaaf hin ta'a yoo jettanii diskreeshinii keessan fayyadamaati namoota airportiidhaa deebisaa. Airportii bira erga dabartee booddee garuu waa'ee immigiraantii kan murteessu waa'ee refuujii kan murteessu mana murtiiti. Atuu manni murtii bayisiin hin jedhini hin baatu jecha warra already galee jiraatu otoo hin ta'in warra dhufuudhaaf karoora qabu warra karaarra jiru isaaniin affektii gochuu danda'a. Obbo Israa'el Gobanaa ibsanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Naafeeruu keetiif galatoome. Ammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ammantaan caqasuu jirtan tana naayil saatirraa halkan saatii 5 fodhakkaa saatii 6tti caqasuu dandeettani yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila hoornaat voanews.comiin iimeelii kenna ergaan isaan nu ergitan waan nu wallaallan nu barsiifti waan nu deen ammoo nu qaabachiifti kanaafuyyuu yaada keessan nu barreessaa nu bilbila jenna gara tujubee san deebisa. Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Mariin paartii biyya bulchu Ihaadegiif mormitoota gidduutti geggeessamuuf karoorfame guraandhala 8 bara 2009tti waamamuusaa hirmaattonni beeksisaniiru. Gama biraan Ihaadeg waliin mari'achuuf paartileen affeeraman ejjennoo tokko qabatanii kan dhiyaatan ta'uu har'a ibsa kennaniin paartileen poolitikaa 11 abdii qabaachuu isaanii ibsan. Adeemsi marii sanaa kan murtaa'u seera naamusaa kan ilaaleen marii geggeessamuun ta'uu dubbii himaan Ihaadeg raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Pireezidantoota Somaaliyaa
seenaa jeequmsaa qabdu kan kana dura kamiinuu caalaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed deeggarsa guddaa fedhii gaariif abdii qabaachuudhaan aangootti dhufan. Roobii kaleessaa galgala uummanni kumaan lakkaa'amu erga kan maqaa masoo farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed pirezidaantii Somaaliyaa ittaanu ta'uun paarlaamaan filatee booda daandii Moqdishoo irratti ba'uudhaan gammachuu qaban ibsaa oolan. Ayyaaneffannaan wal fakkaatu magaalaalee Somaaliyaa fi magaalaalee Keeniyaa Garriisaaf Islii kan irra hedduun lammiiwwan Somaaliyaa keessa jiraatan keessatti geggeeffamee jira. Mooraan baqattootaa guddichi addunyaa banaatti kan turu ta'uu kan mootummaan Keeniyaaf mooraan sun cufuun loogiidha jedhan lammiin biyyattii abbaan murtii mana murtii olaanaa Keeniyaa Joon Matiivoo beeksaniiru. Matiivoon akka jedhanitti mootummaan addaan baasee baqattoota Somaaliyaa irratti fuulleffachuun dararaa jamaa irratti raawwatu kaseeraan alaaf loogiiti. Kanaaf faallaa heera biyyaati jedhan. Kanaaf jecha ka cufame ministiriin dhimmootii baqattootaa bakkatti akka deebi'ullee labsanii jiran. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp abbaa murtii mana murtii muummichaa gochuun kan moggaasan Niil Goorsaach pireezidaantichi ogeessota seeraa irratti ka dhiyeessan qeeqi hamaan haamilee kan nama buusuuf abdii kutachiisuu jedhan. Goorsaach kana ka dubbatan kaleessa diimokiraatocha senatar Blumenthal waliin dhuunfaadhaan wal arganii innaa dubbatanitti ture. Haleellaan samiirraan ni geggeeffame karaashaa akka tasaa loltoota turkii 3 siiriyaa gama kibbaa keessatti galaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Qophiin teenya hardhatanumaa yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila qophii boriitiin walagarraa nagaa keessi nu bulaa ammaan tana sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.